برانكين ومتى غيار دكتور دخيا قول أجيتين إفما هو برانك تهي أكاسي هذا دوغور خيار كيتين جرا ديفما قدامي سنجابر دا أكو هذا تيساني ورينا عرب سجرتا نمني سمو كابو نمني دوغور سافر بيغيرو ديفما قافتي ديفما نما قولي تنغناتيف نما قولسي جباد بجي أبدي نما فر أبس أبليسكو ورب القابا أبس أبليتي سافودي نانجة سجرتا دوغا أكاتا أمني تكستي وانا نهجد على وان براتيجي كرا أونلاين خنا في تيك توك بيكرا هندان أوفاجرو إسني فكاتي تشوني مالتان أكسم ورينا عرب سجر جوتا كرا نانجي تجروس وريدا ولينا غور سجروس نجر خنا أني اتعارن كاب مال الجنة كوني جال لخيه إبسا ماله جبين سخيه نبس نمن جبان توكو وانا نهجده تلتو في بديل جتوس كيرين غورا چال جاني برا أنا مو خنا دوغونغورا خيا خنا رفتاني غورسان خانس أرسنا رفستاني خانس جتشو دغرغران أنجتاني خنا جالالت لالا بغن أنجتان بغن رفستان أرمني خيساني بجتشي خيساني في غورسي خيسان أكا وان خنا را ديبو دوغونغورا خيا خنا فرد تركي رفي خنو إيفما إسنغافا دو نموتي ورنا لالا جتان فيديو خنا حواس خيا بلا أمت ورمو دوغونغورا خيا فردتي أركيتين جرا إيفما garuwaan dogongora kana nake dogongoraan firaayeega akkamiti yennaan dhala ajnabiyaa wajjin hojjechuudhaaf naafina yaa mushaariyaa qaqqabadhee footoo jihee maal jee garuu ammoo obboleettiya wajji kaa'u footoo harkarra kaa'achuu naaf hayyamu kanaan dogongora kanarraa hin baay'eetiin dhufee kana hojjedhee eegasoo dammoo kanaatu dogongora irra guddaa ta'e piraankiin ummata kiyya hordoftoota kiyya godha jeetiin ifumaafuu piraanki ta'ee akkasii هذا دوغور خيار كيتين جرا ديفما قدامي سنجابر وري فيديو خيار سجله خيار خنا دقيسان ديوت كودا تيك توك أنا رأيت هدو أما ليجند تاكونت أبني لكم بتو باكجراوند دي فوتو خيار كودا تاني أنا رغولو جراني أكاسي جيسا بران ناجيا شير كودا أدرا بران كوتينا ديوت كودا فيديو خنا شير كودا غير هندتو بران ناجيا ديفما سنجابر جيه أولين رغنا لفنا خايت تاتا gay ajandan kiya adara tiktok inis page inis facebook anis youtube anis gay akaso shekanun dana raso jira ifama balle se badidi yara debetin jira hawasa kiya qali garanatin jabatina video kiya kana diut goda hawasa birannan gaya pelatoma akko hadate sani warina rasu jirta namni sammu qabu namni to gongora safir bighiyaro difama gafate difama nama gode tanganatif nama gorse jabad duji abdi nama fa tole jaafe tasgabbaay miira keessaa bayi meen illee waa'ee jaafe irratti waan dubbadhu qaba viidiyoo jaafeen pirankii jedhee hojjete sanallee hunduma isaa daawwadheera yeroo inni dhiifama gaafatullee ilaaleera jaafeen gaafa viidiyoo sana hojjetee xumuru maal nuun jedhe ani hin fuune obboleettii kee waliin pirankii isin godhe obboleettii kee waliin pirankii hojjedhe jedhe mucaan kun akka pirankii ta'e nutti hime jechuudha. Tole namoonni baay'een bakka kana adda baafadhaa obboleettii koon fuudhe hin jenne hin mucaan obboleettii koo waliin pirankii isin godhe jedhe malee. Tole erga namoonni wanna kana ajandaa godhatanii jecha hin taane jedhanii suura isaa maxxansuutti kaane yoo utuu beekanuu jallataniiti jechuudha. Hundi isaaniiyyuu otuu beekanii jechuudha miirri isaatu inuma dhuguma pirankii akka ta'e otuu fuudheemmaa pirankii jedheen himu waan ta'eef. Tole innis kana ka'ee dhiifama gaafateera dogoggoreera garuu sababiin obboleettii koo waliin pirankii kana hojjedheef isheen obboleettii kooti dubartii biraa waliin pirankii hojjechuu shari'aan naaf hin hayyamu waan ta'eef obboleettii koo waliin hojjedhee jedhee sababii hunda himee dhiifama gaafate. Okay maaliif dogoggortaa jechuudha? ilma namaa ta'e namni dogoggorre hin jiru. Okay dogoggoreera dogoggora sarraa immoo bareetii dhiifama gaafateera dhiifama naaf godhaa jedhee ishi ergasii immoo kaatanii suura isaa ammallee warri maxxansitan ajandaa godhatanii akkuma inni jedhu kana hamilee isaa warri itti bu'aa jirtan jechuudha. Akka kanaan nama sirreessanii akka kanaan nama gorsanii waan ajandaa godhachuu qabnu dhiisnee waan ajandaa godhachuu hin barbaachisne maaliif ajandaa godhanna nuti Oromoo? Qoy mucaan kun dhuguma dogoggoreera dogoggora cimaadha kun. Tole erga dogoggora isaa beekee dhiifama gaafate hamileema isaallee hamileema obboleettii isaallee
Namni dogoggorre hin jiru bakka dogoggoreera. Dogoggora sarraa immoo dhiifama gaafateera. Kanaafuu isin immoo caalaatti akka inni dogoggora biraa hojjetuuf miira keessa galchaa jirtan malee kun sirreessuu natti hin fakkaatu. Pilis dhiisaa isin hin jedha warri kana booddee ajandaa isa godhachaa jirtanii. Achumaan immoo jaaffee namni hin dogoggorre hin jiru obboleessa kiyya dogoggorteetta. Kanaafuu tasgabbaa'ii miira keessaa ba'ii jabaadhuu hojii kee itti fufii. Garuu yeroo hojjettu maal akka hojjettuu fi maal akka dhiistu itti yaadi hojjedhu siin jedha jabaadhuu. Akkoo haadha teessanii horii na arrabsu jirtan. Namni sammuu qabu. Obsi obboleessa koo warabbal qaba obsi. Ummanni kun keessattuu ummanni miidiyaa irraa kun akka aarifaatti badii keessan irra naa tara jettee yaadde ati dogoggortee jirta. Ummanni miidiyaa warabbal qaba sirranuuf. Amma kun ummataa kee shirshirsa godhan si maraachanii bar. Akka aarifaatti badii namaa narraa aarifatanoo jettee yaadde hin jiru wanni akkasii. Yoo maal goote malee nama waan kee galgalaaf ganama haasa'u akkuma nama argine hoo bira kutte malee furmaanni kee hin jiru. Kunu amma eegalan waan badaa afaan keessaa si baasuu eegalan jechuudha. Maaliif ree sirraa hin hafan. Kanaafuu obboleessa koo kan sitti immoo jiraate warra miidiyaa kana inni akka abbaa fedhe akkatti haasa'u keessa kee miira kee waan kee jiru siif rabbi beekami. Ilma namaa kan hunda wayi dandeettaa gammachiisu ilma namaa biratti qulqulluu taayyattee warbachiinsa waan kee dubbataa oolte gowwummaa sifii kan ati gowwaa taata jibbaa yookaan hin jiraami jara biratti kabajan qabdu. Kanaafuu qulqullummaa kee sii fi miira keessan waan si jiru rabbiin si beeka jechuudha. Dhumate achi booda abbaan fedhe waan fedhe jedhu kalas irraa naasayin dhiisi deebilleen deebisiniif. Ummata Oromoo hin jiraami ummata Oromoo agartee makki tulan rabsa. Harargeen arraba mataa ofii qabdi. Arsiin arraba mataa ofii qabdi. Jimmaan arraba mataa ofii qabdi. Kun hundi isaa waan kijiba soba walitti moggaasanii itti wal arrabsan kana obboleessa kiyya. Kanaafuu ummanni sanuu waan akkanaa kana asirratti argee narraa afaa dhiisiti dhagaan jira obboleessa kiyya. Kalli walli keessa kee miira kee rabbi beekaa dhiisi jecha nama kalas rakkoon qabu kalas dhiisi. Waan biraa maal siin jedha dhiisi firra namni illee daawwaa si godhee mi isheen illee si godhanii abbaan fedhe si taasoo kalas dhiisi firra keessa kee rabbi beekaa si galee ummanni Oromoo piraankiin beeku gala ummanni waa meeqaa isaa fedhe waliin amma namni kennan beeku tapha akkasii kalas dhiisa bira